itti galatoomfatu jechuudha. Dubartoonni keenya hojii baay'ee waan hedduu kaasu. Yeroo ammoo waan hedduu kaasnu dubartoonni icciitii milkaa'ina keessanii maal hojjechuu sirriitti ta'ee jira. Keessaa jaarmaalee dubartoota sadarkaa aanaatti jiran waajjira paartii sadarkaa aanaa keenyaarra jiranii fi hoggansi dubartoota hojii dubartoota aanaa keenyaarra dinagdee dubartoota keessattis haa ta'u barmaatilee miidhaa geessisuu keessattis haa ta'u hojii baay'ee ardoonni baay'ee hojjetanis ni jirta waan ta'eef ardoonni sunillee baay'ee galtoomaa jiranidha. Aanaa keenyatti icciitii milkaa'ina keenyaa jaarmaalee dubartootaati. Sadarkaa aanaa lamaasee hanga gadi waajjira paartii sirriitti keessaa koree guddeessuu waajjira paartii dubartoota ta'uu wajjin wal qabate hoggansi dubartoota aanaa keenyaa zoonii qaba hojii dubartii irratti jaarmaaleen dubartoota akka kaabineetti aardaalee qabdi. Hojii keenya karaa iddoominaatiin karaa sirriitiin kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Keessaa barmaatilee fuula raawwachuu barmaatilee miidhaa geessisanii wajjin wal qabate ardaa 14 irratti bilisa goonee jirra. Galatoomaa isinii bilisa waleessuu barbaada. Dinagdee dubartoota cimsuu wajjinis wal qabatee abbootii gadaallee ni galatoomfadha asirratti haadholee siqqeellee ni galatoomfadha. Seera aadaa tumanii fuula irratti kan raawwatamne ummii malee akka heerumsiifamne yoo ummii malee daa'imni takka heerumuu deemtullee bara kana keessatti daa'ima 9 diiguu keessanii araddoota akka bilii bal'inaa magaalaa kurfaa darmashee baay'ee galatoomuu qabdu jechuun barbaada. Maaliif is qabsoo keessanii jechuun sadarkaa kana bilisa ODF akka godhamutti araddaa keenya barmaatilee irraa bilisa araddaa 20 keessaa 14 bilisa godhuu keessanii baay'ee galatoomaa isinii jira hoggansi waliin bakka jirutti. Inni kun dinagdee dubartootaa cimsuu keessatti wantuun beeratti araddaa raasaa jannataa jiruu bal'inaa guddina mul'ataa baay'ee galatoomaa isinii jira. Ada dulu yang bermotor ini punya, karena dia bagi kalau orang cinta, orang kalau rumah kayak tadi, orang kalau rumah kalau kayak nangga mana jika bisa jalan dah, jika bisa tidak tadi jika ni, bagi kalau mana dia, karena bagi itu bukan kena jalan bermotor lagi di sini wajib nanti itu cukup nyaman tiap, wajib tu pasang garu, ada dunia saatan. Yaadoo kan nan kajuu qaba akka jiru galina kanaaf ardoonni keenya asirratti baay'ee galatoomaa isin jechuun barbaada kallattumaan ulfaadha galatoomaa. Adda bokkabee itti gaafatamtuun dubartii aanaa kurfaa jallee ni galatoomfanna amileen. Ikhlas suran sagantaa itti aantu haadha qalleeyyii dubartoonni aanaa keenyaarra qalleeyyii ana eegalee amma duras haadha qalleeyyii gargaaraa jirra jechuudha kan ta'e sagantaa haadha qalleeyyii gargaaruutiin bara 2014 keessa akka aanaa keenyaatti dubartoota 200 inshuraansii fayyaa hawaasaa bitanii fi insuraansii hawaasaa bitanii fi itti fayyadamaa kan jiranii fi gamtaa isaatis kan qaban